Inneeti akkasitti finnee ilmaan kana agarsiifnee jechuudha bulee oga ilmaan kana agarsiifnu akkasi ilmaan kana agarsiifnee itti boboonye jechuudha itti boboonyu bar laal ableen tulilleen isiniif deemti tulilleen ableen harkaa qaba akkasitti awoo bulee kiyyeessin sababnummaan deemtanii maaliif jennaan sababa kanaaf deemna nuti yoo biiftuu eessusan waggaa takkaarraa yoo yuutuuba keenya laaltan viidiyoon jala ciifti akkasitti sababa saniif ramadaana rabbii kanaan isii dheefa kara biyya teenya ifirraa galuu yaala. Amma kiyya karaa bishaaniitiin qajeelchee jalaan hafu ture buleeyyan kiyya. Garuu ammaan tana ilmaan kiyya kana guuree inni na dura haa galu. Inni na dura gallaan ilmaan kiyyallee asirraa anillee xiqqoo dalagadheetuman ilmaan kiyyaaf waan takka xiqqisho. Xiqqollee taatu ati gargaarsa tokko xiqqollee taatu godheefi akkasitti ilmaan kiyya jala galaa jeetuman jalaa hafe waa jaaladhellee gammachuudhaan ilmaan kiyya jalaan hafne akkuma ta'u dhabaattu ilmaan kiyya jalalleedhaan hambisee buleeyyan kiyyaa rakkoo biyya namaa keessaa kanarratti narratti deemaa turte gaafa qabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jittan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Kam nagaa fayyaa keessanii soomanaan jajjabaa baga jiraattan namoota bakkuma jirtanitti salaamanni keenya kan onna irraa burqee isin biraa jiraatu har'a wanni as baasee na fidee osoon tiyya keessa jiru taraa hunda gartee anumaa yaa'ee keessa jiru wanni biraa gubbaan taati anaa kana gaa anaa rakkoo tiyya dhiisee namaa rakkatu rakkoo tiyya diran tariin keessa jiru diran namaaf hin rakkadha garuu gara laafinni rabbumarraa beekaa wanni as na baasee irraan tana har tokkonis gammachuudha yoo ta'e illee Abrahaam ijoollee isaa fuudhee galfachuun gala deemuun ilmaan isaatiin har tokkonis gammachuudha. Akka tiyyattis garuu dhaamsi arra wardaan gabbaatee dhaamte dhaamsa garaa nama nyaatu tokko hedduu takka garaa na nyaate hedduu takka obsallee na kote. Maaliif yoo jettan garaa waa dhale kanaaf beeka garaa waa dhale saree dheette Oromoon ilmaan sii kadhalte rakkoo adda addaatiin jiruun adda baatee ati deemna dura galfadhu ilmaan kee kana galchi anis si boodaan takkaa waan takka yoo rabbiin as keessa nagaya na godhe dalagadheetiin si boodaan akkasitti gartee sillee gargaara ijoolleellee gargaarettee dhiif duratti qajeelchite. Intaltee fitinooyituun intaltee abaarsa qabdu sun jechuudha fuutee ammas ilaa bakka inni jirutti itti ergitee ableedhaan achi keessa barbaadaa jiran. Viidiyoo laala. Viidiyoon dubaraa nama nyaatti. Waan Abrahaam jechaa jiru daawwadhaame. Neeti akkasitti finnee ilmaan kana agarsiifnee jechuudha bulee oga ilmaan kana agarsiifnu akkasi ilmaan kana agarsiifnee itti boboonye jechuudha itti boboonyu bar laal ableen tulilleen isiniif deemti tulilleen ableen harkaa qaba akkasitti awoo bulee kiyyeessin sababnummaan deemtanii maaliif jennaan sababa kanaaf deemna nuti yoo biiftuu eessusan waggaa takkaarraa yoo yuutuuba keenya laaltan viidiyoon jala ciifti akkasitti sababa saniif ramadaana rabbii kanaan isii dheefa kara biyya teenya ifirraa galuu yaanaa jenneen jechuudha siiriidhaan biyya dirgin goote. Akkasitti wanni isin garta kun maallaqa midhaan kun maallaqa as baasee nu barsiisee jechuudha bulee bar maallaqaan naa ilmaan kanatti illee ilma Oromooti ilmaan kichaatti kana laalii jenneen jechuudha bulee. Waan kana waliin na dubbisa. Waan kanaatu na dubbisu jira. Wanni kuni hangam takka garaa nama nyaattu. Gurbaan kun sodaateetii miti. Nama kana firaa dhorkuu dadhabeetii miti. Balaan keessa jiru tana. Anilleen balaa tana keessa jiraadhu ilmaan kiyyaan nagala rakkata ilmaanin nagala miidhama jeeti malee firraa dhorkuu dadhabeetii miti balaa tana firraa qolachuu dadhabeetii miti isiin tun dhokottee taa'u jirtu sababa adda addaatiin waan keessa dabran harkaa jirtan anuu ji'a tokkotti hanga duniyaa akkas taatetti hangaan takka hangaan rakkadde ammumaa akkana yaa'ina godhuun isiidha wallee keessaan dhuguni malee shayitaanni balanillee hidhame jinnoonni horiiroo rakkoo karaati. Isa kanallee oofte ilaa bittee inni jiru sanitti ichi namatti bittee jechuudha namatti bittee maallaqa silaa ergamee sirna suuba waa meeqa dhorku jirti. Nooma sanuugaa sammuun irra guddachuudhaan firraa xiqqisho qolachaa jira. Ichituma sanuu keessaa baasaa jira. Silaa irraan tana isa san inni waa ta'e haati yalan jirtu. Harkaa qabu kun abbaadha. Abbaan silaahuu waan godhuuf hin ta'u qabu yoonii fi abbaan silaahuu ijoollee gartee wanni inni beekuuf bishaanuma obaasuudha. Qonkoo gartee haadhumaa beekaaf haati biran jirtu haadha ta dhokottee fiifu balaa miciyyoo tanaatiin dhokottee ilaamma bakka jirtu hin beekamne bakka jirturraa arraan tana dubbatte wanni isiin dubbatte san garaa takkana hedduu takka garaa na nyaateetiin yaada kana isinii qooduudhaaf dhufe viidiyoo guutuudha wardaa jalatti takka gololchaa jalatti seentanii ilaaluu dandeessan garaan daddabeetiin rakkoo tiyya caalaa waan hin keessa jiru caalaa waan kanaammee
sagalumallee ta'uuf waan biraatan hin danda'u gaafifuuta bira keessaan jira akkaan gabbeen gargaarre gaafa isaan as jiranu qaamaanuu bira deemee dhaquu hin dandeenye haaluma adda addaati haalli jiruu biyya namaa warri biyya namaa keessa jettan ni beektan haaluma sani kana dhorke bira dhaquullee ammoo isaan duuba sagalee taatiif hin jira waan hin danda'u gaa namni uuma danda'uun nama gargaara qabsaawaan karuma danda'uun qabsaawa waan kana keessaan jira anis miidhamarraan jira saniifin birallee dhaquu dhaqqabee warri bira dheeytanis galatoomaadha ammoo sagalee haa taanuu fi waan qabnu naa gargaaru maal yoo jettan usoo maallaqa hin taane rakkoo maallaqaa dubbachaa hin jiru inni rakkoo gargaarsaa dubbachaa hin jiru du'aayii haa goonuu fi rabbiin baharuma kanarraa oofee namni rakkatu malee bahara irraas beesan nama mataa keessatti baharaan deemaa irra dhufe san irra deebi'u lammaffaa wallaahi irra deebi'u sani ilmoo isaa qabatee irrachi deebi'uun gara jabeenya osoo hin ta'in miidhama keessa jiru rakkoo keessa jiru santuu isa kana hundallee isa mude ramadaana rabbiiti niin soomanaa ijoollee tanaan qabaa akka haftira bitachuu gabbeetti ijoolleen yoo karatti wal harkanii waan jechaa jiru akkuma daawwattan sanitti wanni wardaan jettus kana. Waan irra yerus quba qabdanii du'aa umateessan akka naagootan jeetiin irraan tana oloo bahee inshaa Allah abdiin qaba akka isin du'aa naagotanii waan maraanuu akka isin na bira dhaabbattan abdiin qaba. Dhugaadha ilmaan kiyya jala ilmaan kiyya karaa bishaanitiin qajeelchee jalaan hafu ture obboleeyyan kiyya. Garuu ammaan tana ilmaan kiyya kana guuree inni na dura haa galu inni na dura gallaan ilmaan kiyyallee asirraa anillee xiqqoo dalagadheetuman ilmaan kiyyaaf waan takka xiqqisho xiqqollee taatu ati gargaarsa tokko xiqqollee taatu godhee fi akkasitti ilmaan kiyya jala galaa jeetuman jalaa hafe waa jaaladhellee gammachuudhaan ilmaan kiyya jalaan hafne akkuma ta'u dhabaattu ilmaan kiyya jalalleedhaan hambisee obboleeyyan kiyyaa rakkoo biyya namaa keessaa tanarratti narratti deemaa turte gaa quba qabdanii ni beektanii waan hin taa ture tanumaa jechaafin ilmaan kana guuree inni bishaan kanatti hin kute ilmaan kana as keessatti akkatti rakkoon biraatu nuufi ilmaan keenya irratti illee deemurra. Rabbiin biraa haa jiraatu wanni goonuuf gaa hin jirtu du'aama goonaaf akkuma duraan du'aa godhaafi turretti namni garaa qulqulluudhaan jaalala jechuun nama tokko isa duubaa isa durattis yoonii fi du'aayiidhaan wooma dandeessuun nu gargaarte hangam takka hanga quuqama nama saniif qabdu mul'ifatte osoo namni sana harkuu osoo hin taane rabbii birattis waan guddaadha wanni kun nama tokko haquuqama keessa jiru nama miidhama keessa jiru miidhama isaa sayyoo akka gargaartu ta'e waan dandeessuun rabbiilleen si gargaara ta'e keessa jirtullee waan hin gara laafummaa qabuufi rabbiin anilleen waan hin keessa jiru kanarraa xiqqishoo gartee na gargaare juma tokko rabbiin irraa xumure bakka kun wanna kun isarraa akkana godhamtees bareetiin jira ganaadhaan jala bu'anis yoo mana kanaa gabbee akkuma agartan sanitti kunoo viidiyoo har'aan tana balaa nabbuufte hanga uffata narra cimtutti takkanaa keessa jirraa rabbiin namuma keenya bakka jirutti habiyya namaa jirus habiyya keessa jirus rabbiin furmaata haa fiduu fi bakka jiranitti rabbiin bira haa jiraatu namuutu isin bira haa jiraatu rabbiin balaa adda addaa rabbi isin hin mudini du'a uummatee isin nu godhaa gaa rabbiin walumaanuu akka haalatti biyya namaa keessaa gallu mala rabbiin nu haa dha'u akkatti baha malee akkatti galan rabbii beeka hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaa tura yaada gabaabaa kana keessatti gaa waan xiqqishoo takkana quuqeen isinii ibsa jeetiin irraan tanas bee du'a mannu bira jiraadha